أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. qabxiin har'a irraa dubbachuuf deemnu ummata beekamaa gurguddaa addunyaa kana keessatti sababa qur'aanaatiin gara islaamummaatti dhufanii waan jajjabduu ummata addunyaatiif gumaachaa jiran irraa namoota waa xiqqoo isinii dabarsuudhaaf. akkasumatti tokkoffaa irratti Muhammad Said kan jedhamu yoo ta'u inni Lippad Weisken dhalate yoo ta'u gaazexeessaa lammii Yahudaa Awustiraaliyaa yoo ta'u bara 1926tti gara islaamummaatti imala isaa imalee baha jiddu galeessaaf keessatti godheen fi qorannoo qur'aanaa godheen dhiibbaa uumee jira. booda Asad hayyuu muslimaa beekamaa qur'aana hiiku fi kitaaba islaamaa irratti barreessu ta'e jechuudha. namni kun tattaaffii qur'aana beeruudhaaf godheen gara islaamummaatti dhufee faayidaa guddaa buusaa jira jechuudha. kan lammataa Kayit Moori nama jedhu yoo ta'u ogeessa imbriyooloojii lammii Kaanaadaa kan ta'edha. Mooreen islaamummaa kan fudhate eega ayata quraanaa imbriyooloojii irratti godhatee booda qorannoon isaa ibsa quraanaa guddina dhala ilma namaa ilaalchisee kanaan sirrii ta'uu saayinsiin akka dinqisiifatu isa taasise. Moores barreessaa kitaabaa dhiibbaa ummata uumuu danda'e hedduu dhimma kana irratti kan barreesse yoo ta'u seenaan jijjiirama isaa namoota hedduudhaaf kakka'umsa ta'ee jira jechuudha. sadaffaa irratti namni maqaan isaa Maurice Bucaille jedhamu kan doktara Faransaay yoo ta'u Bucailleen kun gara islaamaatti jijjiiramuun isaa kan kakaase qo'annoo qur'aanaa fi beekumsa saayinsii waliin wal simuu isaati. kitaaba isaa The Bible, The Quran and the Science jedhu kan barreeffamoota amantaa lamaanii irratti hundaa'ee bal'aa isaa barreessee baasee ture. hojiin Bucaille namoota hariiroo saayinsii fi qur'aana jidduu irra jiru irratti fedhii qabaniif wabii tahee itti fufee jira jechuudha. kan biraa afraffaa irratti Hamza Anderstaiz kan jedhu yoo ta'u innis falaasfaa barreessaa Biriteen kan ta'e yoo ta'u ta'aziis kun falmii loojikii qur'aana gadi fageenyaan qorachuudhaan karaa gara islaamummaa argate jechuudha. imala isaa gara amantiitti godheen hawaasa muslimaa keessatti nama dhiibbaa guddaa qabu jechuudha. barreeffamootaa fi barumsa gama islaamaa adda addaa irratti kennuun kan beekame akka ta'u isa taasise jechuudha. kan shanaffaa irratti jiru Jeffrey Lang nama jedhamu yoo ta'u ogeessa herregaa Ameerikaati. Lang namni jedhamu kun gara islaamummaatti jijjiiramuun isaa bu'aa qorannoo qur'aanaa fi sababeeffannaa loojikii dirqisiifannaa taheeni.
eegasii barreessaa kitaabaa islaamaa ta'uudhaan barreeffama hedduu kaaye ilaalcha addaa akka nama rabbitti hin amanne yeroo ture san guddifate saniin gara qur'aanaatti gamana fiduudhaan ummata bal'aa addunyaa kanaaf waa'ee qur'aanaa dabarsaa ture jechuudha. Kan biraa nama akkaan beekamu Yusuf Istar nama ja'amudha. Yusuf Istar beekuun ooltanii lallabaa Ameerikaa beekamaa kan ta'e dha jechuudha. Istar ogummaa fi qajeelfama gadi fagoo qur'aana keessatti argateen gara islaamummaatti harkifame. Imala isaa gara amantii godhee neetworkii TV Guide US jedhamu akka hundeessu kan isa taasise yoo ta'u, karaa kanaan waa'ee islaamaa namoota biraa barsiisuu fi kakaasuutti itti fufeeti addunyaa tana keessatti islaamummaa bal'isaa jira jechuudha. Nama akkaan carraaqii karaa islaamaa irratti godhaa jiru jechuudha. Yaa obboleeyyan, chaanaala keenya kana akka bal'inaan hamilee nu tahee itti fufnee addunyaadhaan da'awaa kana gahuu dandeenyu subscribe, like fi share walii godhuu hin dagatinaa yaa ilmaanaayyaa. Torbaffaa irratti kaniin isinii kaaye Cat Stevens nama jedhamu yoo ta'u, wallisaa fi barreessaa sirbaa beekamaa Biriteeyinidha. Stevens bara 1977tti islaamummaa fudhate. Maqaa isaa gara Yusuf Islaamitti jijjiirame. Namni kun haalaan beekamaadha. Beekuullee hin ooltan namoonni hedduun. Jijjiirama isaa jireenya isaa keessatti guddaa kan jijjiirama fide yoo ta'u, dhiibbaa inni qabu nagayaa fi wal hubannoo guddisuu ummata addunyaatiif faayidaa guddaa buusee jira jechuudha. Amma karaa hojii tola ooltummaa fi aktiivistii barnootaa irratti akka of kennu isa taasisee jechuudha. Kan biraa saddeessaa irratti kan isinii qopheessine Jarmin Jackson nama jedhamu muuziqeessaa Ameerikaa yoo ta'u, Jackson bara 1989 akka lakkoofsa faranjiitti gara islaamummaatti jijjiiramuun isaa murtoo dhuunfaa fi iimaanii gad fageenya qabuun kan turedha. Maqaa Muhammad Abdulaziz jedhu hammachuudhaan ergasii hojii tola ooltummaa fi jalqabbii barnootaa irratti damammaqiinsa hirmaachaa kaayyoon gargaarsa namummaa adda addaatti gumaacha taasisaa tureera. Kan biraa Mike Tyson nama jedhamu irra guddaan keessa warri tokko umriin keessatti ko ol jee beekuu hin dhabdan ka boksiidhaan dhee lafa nama darbusanii beekamaa Ameerikaa boksarii ogeessaa duraanii yoo ta'u, Tyson islaamummaa keessatti jajjabina argatee bara 1992tti amantii kana fudhate. Jijjiirama isaa jireenya isaa keessatti yeroo jijjiirama guddaa fide hojii tola ooltummaatii fi aktiivistii barnoota islaamaa akka hordofu isa taasise. Carraaqqii hawaasaa irratti dhiibbaa gaarii agarsiisee jira jechuu namni kun. Kaniin xumura irratti isiniif kaa'ee nama Dave Chappelle jedhamu qoosaa Ameerikaa beekamaadha. Chappelle bara 1998 gara islaamummaatti jijjiiramuun isaa imala dhuunfaa fi of keessaa ilaaluun ture jechuudha. Amanticha hammachuun isaa hordofuun waltajjii isaatti fayyadamuun gara raafinaa fi tokkummaa guddisuuf hojii tola ooltummaatii fi barnootaa irratti bobbaheeti argama jechuudha. Yaa ilmaanaayyaa, egaa subscribe fi like share godhuu hin dagatina. Namoonni ni nammaanta maqaa isaanii isinii tuttuqe kun namoota jajjaboo akka ajaa'ibaa qur'aana kana gada fageenyaan laaluudhaan qoratanii harka kennanii rabbiif islaamawan jechuudha.
دوب ربين قرآن ساتين أكنجا يدعو والله يدعو إلى دار السلام يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربين ilmaan namaa karaa amantiitti yaama garuu nama ifii fale qaceelche jechuudha. Aboo rabbi warra qaceelee addunyaa akhiraa milkaa'e rabbiin waa taasisu. Addunyaan isin shaakaltee nafseen teessan isin shaakaltee nu shaakaltee hallayyaa boruutirraa akka hallayyaa badaa ibiddaa saniin seenne haa jabaannu haa quraa kana laallu. kan ummanni jajjabaan gurguddaan kun islaamaan nuti hoo maal eeyna karaa amantii keenya karaa islaamaa karaa salaataa haa deebinuu isiniin jenna yaa ilmaan keenya yaa ilmaan ummata keenya ummata addunyaa hundaa kana isinii dhaamna wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kana dhaabu wallaalta